Egaa diqqoo hara galfanneen booda kunoo nyaanni akkanatti nu qophaa'ee jira. Nyaanni kun egaa goommanillee iddooma keessaa murametti kan ittiin dalagame. Warroonni immootu akka hoti yaadu ayii gootan wallaahi laazii akka anuma qofti waan jaaladhu natti fakkaata natti hin kolfinaa malee namni hundu jechuun bakka jaalala akka qabdan wallaahi laazim koomentii keessan irratti argi koomentii gara 120 moo akkasiiti. Maashaallah tabaarakallaa galatooma warri du'aa naa gootaniif wallaahi aamin 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 jedhee jiran bakka isii bu'ee rabbi umrii hawwata keenya akkawoota keenya kakiyyee keenya hundaatu rabbi umrii haa dheeressu as biratti zayitiin ni qorra waan ta'eef dafee hin baqu akkanatti bishaan ho'aa keessa kenne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatsin jecha na bira bareedu wallahi alhamdulillah. Viidiyoo isa dhumaati kun jechuudha baadiyyaa gizee deemu ni qorra waan ta'eef dhugaa dubbachuuf bilbila guuteetumaan deemeeni garuu guyyaa asii achi gizee deemnu sirriitti waraabee jira jechuun maasaan hunduu lafti hunduu magariisni hunduu waraabise godha chaarjiin dhumate jechuudha baay'een waraabne kun viidiyoo isa dhumaati kun baaqela abbaa kiyyaa ture hedduu takkanatti tole. Maal qabu osoo gizee asheetu deemu fa'a jedhe habaabee jira baaqelli hundinuu atarillee jira sirriitti garuu natti tolee jedhe maashaallah ijana guute baaqelaa midhaan garbulleen bareeda jira qamadilleen atarillee hunduu bareeda midhaan achi ta'u jechuudha. Akkanis injaa hordoftoota kiyya ammallee irra deebiidhaan galatoomaa ulfaadhaa warri du'aa sirriitti naa gootanii fi isin hundaa jechuudha warri mootu akaakayyuun jettanii na gaafattanii akaakayyuun giyya gara lamaaniitu gara fuula rabbi deemanii jiru rabbi rahmataan isaan qananiisu jaannataan isaan qananiisu jaannatul firdaus rabbi haa kennu ka hundaatu warra akaakayyuun keessan hawwanne keessanaatti keessan ta'uu danda'u warri gara akiraa isin jalaa deemanii nu hunduu gara suma deemna jechuudha guyyaa hin beeknu malee rabbiin isaanitti haa araaramu. Akkasiin jedha hawwata akaakayyuu gara lamaaniyyuu hin qabu akka immoo gara lamaaniyyuu qaba jechuudha rabbi umrii isaanii nu haa dheeressu akkan isin jedha obboleeyyan kiyya du'aayin keessan natti tolee jira ani akka hootii hedduu jaaladha wallaahi dhugaa isin jedha akkamitti akkasiin na guddiste ammallee gizee yaadadhu niin bu'ee wallaahi imimma bakka garanaa dhufe hin beeku yoommoo tureellee isii bira dhaqee waggaa 8 sila jettaa biyyuma keessatti maa nagaa osoo hin jedhin akkanatti turte warri naan jedhee keessa naa barreessa jira ani biyya sana udda dhaqee waggaa 8 jedhe malee akka hootii sababa garaagaraatiin wal arginaa magaalallee gizee tokko ni dhufti kanaafuu biyya sanii dhaquuf raa ture malee isii argurraa gasiin turre akkan isin jaa obboleeyyan kiyya kanaaf hedduu jaaladha akka gara lamaaniitu bakka lamaanuu taa'ee jira waan ta'eef jechuudha bakka waa'ee akka bokaase immaan gara na dhufu hin beeku gizee kaameraa hin waraabne malee gizee san bakka harqifadhe akka nama waa taatee takkatti boo'ee gizee nagaa jedhu jechuun gara makii akkasuma ta'e akkamitti beekee osoo hin ta'ini akkan isin jaa galatooma ulfaadha hundumaafuu egaa xiqqoo turreen booda kunoo goommana iddooma keessaa guurtee fiddee bakka akkuma nama onnititti olii gadi taftaaf jette jechuudha wallaahi. Naasitti mootu obboleettiin tiyyarraa fuutee qo'inat hojjetaa jettee goommana hojjetuudha deemte akkuma argaa jirtan kana laayikii gochuu hin dagatinaa viidiyoo baadiyyaatti waraabee ka xumuraa isa kana daqiiqaa 8 qofa kunuyyuu chaarjitu dhaabatee ijoolleen hin deeme waan ta'eef ifaan xiqqoo hin jiru viidiyoo biraa hin waraabne kaagammaa ittiin bohaartan jedheetii yaada ka viidiyoo lama gadi isinii dhiisee jira ana hedduu natti tolee jira isinillee isinitti tola jedheetii yaada magariisummaan biyyaa qilleensi bakka hunduu namatti tola jechuudha. Obboleeyyan kiyya isinillee isin bohaarsa jedhee isinii waraabe kun viidiyoo sadaffaati baay'een waraabne kanaa chaarjitu cufate jechuudha bilbilatu cufate akkan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa silaa waa iddoo jedhaa jetti turullee hin dandeenye inshallah yeroo biratti ni deema akkan isiniin jedha warri du'aayii naa gootaniif hundi keessanuu galatoomaa warri viidiyoolee ilaalaa jirtan ulfaadhaa isin jaaladha isin kabaja hundi keessanuu naaf jiraadha isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa asitti immoo ibidda ittiin irra kaanii jira distiin irra kennee jirra kun akkuma argitan kana jira akkuma seenneen kan nuti uummanni hin jenne akkuma seenneen kuni seennee xiqqoo eega turreen booda tasa itti dhandhee itti hin himne bakka isiin olii gadi jettee mana keessa maanatti ni minaa jettee jennaan akkasiin cinqamne jettee obboleettiin irraa fuutee hooma san wanta nyaatamu goggodhuuf deemaa jirti akkas karoorrisi goommana cirtee jirti kun asitti ni argitan jedheetii yaada maal hojjetuudha deemtu jumaan laalaa laayik sheer gochuu immoo hin dagatina. Maatii keessan zayyara wallahi gammachuu addaatu namatti dhagaman gara kiyya akkasii bakka gammachuu ofii keetii yaaddee argattu osoo hin taane bakka keessa keettu si gammada yoo isaan akkasitti isiin
gammadanii si hojjaa san baay'ee gammadee dhaquma keenya qofattu bakka akkam isin namni yoo gammadanii beektanii haasaarraa fuularraa bakka nu tabsiiste viidiyoo silkitu cufate malee akka ajaa'ibaa kanatti keessi keenya jechuudha gammachuu addaati sitti dhagama yeroo sanitti yoo kolfitee taphattu hedduullee kolfallee waan nama kolfisiisullee hedduu qaaqaan isaanii nama kolfisan dhugaa isin jaa kan isin jaa obboleeyyan keeyyaa kanaafuu ጊዜ tokko dhaxxanii zayyaruun isinitti haa baratu fagollee yoo taatu anamma sababa fageenya isaa akkanatti ture asiimmoo deebi'ee ijoollee deemuu xiqqoon ulfaata maaliif ni fagaata adaamarraa baay'ee fagaata jechuudha asii ka'ee ana digalu xiijoo jechuun baay'ee fagoodha sanuma saniin ture jechuudha hordoftoota kiyyaa biyya waan xiqqoo fagaatuuf hagum fedhallee yoo fagaate garuu ጊዜ tokko gadamuuf qabanii deemuun barbaachisaadha anamma giddimaan gaduuf qabee deeme asiin meeshaan namaa na bira jira asiin YouTube hojjechuu jira waa hedduutu jira jechuudha ta'uti immoo rakkoon qabu jedhee gadamuuf qabee deeme maatii bira ture torbaan tokkoof eegas immoo garasillee maatii bira ga'ee immoo achillee gaa jedhee deeme akkana seenjaa akkasitti deeman malee yoo qaxaran hin deemani hundumaafuu bishaan irra kaansan zayitiin haa baquu fi zayitii akkanatti irra kennee jirra haa baquu fi hin baqu zayitii kana fayyadaman biyya sanitti amma yeroo ammaa kanatti nuti amma sadhiisni Ayilaanditti fayyadamnaa mi amma immoo biyya san kana fayyadamanii asitti immoo kun akka wanti qullubbii shunkurtii alaangallee waa meeqa jedhe alaangallee iddoo keessaa buqqistee asitti qallaalii kan tabsiisaa hin turre kun kopheen godhattu akka wanti jiru si jira qullaa deemti kopheen na cannaqetti numan godhattu haa bitamu malee isin hin godhattu hima keetti malee jechuudha. Akkasii agimatti gommana cirtuyyuu daddaftee muddamtee yoomsanii alaangallee tan alaa buqqistee fiddee isaa jirti argitan jedheeti yaada asin ibidditti naqamee jira zayitillee achitti baqee asitti immoo kun alaangallee shunkurtii kun illee jira laala cinaa kanaan murtee jirti ni waraabne malee alaangallee itti kennite shunkurtii fi alaangallee jechuudha bistirra keessa zayititti nidha jirti obboleetti dalaguuti jira saniin booda laala shunkurtii diqqootu jira na fakkaati salli duratti goote eegas immoo alaangallee kanatti goote waan namatti tolu gibbii keessa inni godhan hunduun jira ana kaamera narra cufate malee kaarotiin jira qaysiriin jira gara maasaa gara ga'aanu yoo eegasii asseennee ilaalu maali na waraawure silkiin cufatte እና ጥቅል ጎመኒን jira ማሻአላ ተባረከላ hunduun gaa jechuudha yoo abbaan hojjetate maashaalla qullubbii adii hatta qullubbii adiitu jira hedduus akkanatti tole yeroo bira ni maraqa akkana ani hedduu takkattiin booree jira isinillee bakka jirtanitti dhaqaatiin zayyaraa akkawta keessan akkawwan keessattuu nama guddiste wallahi lazim anu firraa beeka waan ta'eef bakka hedduu namarraa eeddi kanaafuu du'aa illee irraa fudhadhaa dhaqallee zayyaraa isaanillee tabsiisan isin jaa bakkanatti kolfaan duunee bakka hedduu nu kolfiisaa turte ammallee yaadadhu ni kolfa viidiyoo bakka hedduu takkanaaree silkiin irra cufattee jennaani maaliifre ni ilaalan ጊዜ tokko tokko ka waraabee kana irra deebi'ee ilaalaa ture gumas deebi'ee kana baay'ee kolfa akkuma harawaatitti egaa viidiyoon keenya kana fakkaata akka xumura baadiyyaa jechuudha hordoftoota kiyya akkasinitti tolee uumaa shakkiin qabu laayik sheer gochuun hin dagatinaa viidiyoo biraallee kanatti aansee isinii gadhiisa chaanaala haarawaa wati baneesan azzala isinii kaawwanti keessan piliis sabskiraayib gochuudhaan meeshaalee garaagaraa achirratti daawwadhaa firaasha meeshaa walumaa galatti waan meeshaa ilaallatu simbotuu biratti gadi dhiisu jechuudha kanaan booda kanaaf hundi keessanuu sabskiraayibii godhaa nagaannaa oolaa waay waay